Yeroo namoonni dullooman halluun rifeensa isaanii jijjiiramuun waanuma jirudha. Garuu rifeensi halluu diimaa yookaan adiin jireenya keessatti yeroo kamiyyuu jechuun ni danda'ama mul'achuu danda'a. Qaamni namaa rifeensa miiliyoonaan lakkaaman yookaan kiisha xixiqqoo gogaa irratti uwwisan qaba. Harriin yookaan aarriin umurii waliin wal qabataa gaaffii jedhuuf deebiin keessan eeyyee yookaan lakkii ta'uu mala. Umurii dargaggummaa yookaan umurii geessaa geessanii utuu hangafni keessan harrii hin baasin harrii baastaniittu yookaan nama umurii dargaggummaatti harrii baase argitanii beektuu laata? Egaa dhaggeeffattoota keenya tanahoon keenya kun maalirraa kan kee namatti dhufaa? Maaltu umurii malee harrii kana namatti baasaa? Akkamittis ofirraa ittisuun danda'ama kan jedhuuf deebii kenna. Yeroo baay'ee hawaasa keenya biratti hedduminaan kan baratame namni tokko yeroo harrii baasu waan umuriinsaa fagaatetti fudhatamaa yookaan namni kun bubbuleeraa jedhamees yaadama. Gama tokkoon yoo fudhanne ilaalchi kun ilaalcha sirrii ta'us garuu immoo yeroo hundumaa sirriidha jechuun hin danda'amu. Sababni isaa umurii malees harriin namatti waan ba'uufi. Gogaa keenya jalatti kan argamu seeliin meelaanoosaayit jedhamu pigmentii meelaaniin jedhamu maddisiisuun halluun rifeensa keenyaa gurraacha akka ta'u godha. Addunyaa kanarra namoonni jiraatan hundi bifti rifeensa isaanii tokko ta'uu baatus rifeensi keenya halluu gurraacha akka qabaatuuf seeliin armaan olitti jenne shoora olaanaa taphata. Umurii malee yeroo harriin namatti bahu yaaddoo baay'eef nama saaxila. Dargaggoonni baay'een namni maal naan jedha jechuun ofitti qaana'uu akkasumas hedduu of dhiphisu. Kaanis halluu adda addaa fayyadamuun gurraachessuuf yookaan diimessuuf yoo waliin rakkatan ni argina. Akka ogeessonni fayyaa jedhanitti yoo ta'e namni tokko umuriin isaa gara dullumaatti yoo dhiyaatu seelonni meelaanoosaayit hir'achaa waan deemaniif harrii yookaan arrii baasuunsaa waan hin oolle. Umurii malee maaltu arratti baatu garuu akka ogeessonni fayyaa jedhanitti inni jalqabaa dhiphina sammuu hamaa irraa madda jedhu. Kana jechuun namni tokko yeroo hedduu dhiphatu yookaan dalagaan garmaleetti heddumatu dafee akka harrii baasuudha. Namni tokko yeroo dhiphatu hormooniiwwan dhiphinaa qaama keenya keessatti gadi dhiifamuun seelonni rifeensa keenyaaf bifa gurraacha kennan akka isaan dhumaa deeman godha jedhu ogeessonni. Inni lammaffaan hir'ina nyaataa vaayitaamiin B6 fi B12 jedhamudha. Vaayitaaminoonni kunneen oomisha meelaaniin keessatti gahee guddaa qabu. Keessumaa nyaata vaayitaamiin B12 badhaadhan kanneen akka foon, qurxummii, killee yookaan buphaa fi kan kana fakkaatan soorachuu dhabuun rakkoo kanaaf gara boodaatti nama saaxiluu danda'a. Inni sadaffaan maatiirraa dhaaluun yookaan genetics kan jennuun yoo ta'u, kana jechuun ammoo maatiin ijoollee umurii 30 gaditti harrii baasaniiru yoo ta'e carraan ijoolleen isaanii waggaa 30 gaditti harrii baasuu isaaniis guddaadha. Rifeensi nama tokko yeroo malee halluu diimaa ta'uun isaa baay'inaan jenetikii wajjin kan wal qabatu ta'uu gabaasni bara 2013 gaazexaa Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology irratti ba'ee ni mul'isa. Inni arfaffaan tamboo xuuxuu yookaan sigaaraa xuuxuun wal qabataa jedhu. Namoonni tamboo xuuxan namoota kaan caalaa dachaa 2.5 namoota hin xuuxne dursanii harrii baasuu danda'u. Keemikaala yookaan dibata rifeensaaf halluu kennuuf fayyadamuun sababoota eeraman keessattis ramadama. Yeroo hedduu namoonni baay'een rifeensa isaaniif halluu garagaraa kennuuf akkasumas rifeensa laaffisuuf dibata yookaan qalama garagaraa fayyadamu. Kun immoo rifeensatti harrii yookaan aarrii baasuu danda'a. Kanaaf dibatawwan uumamaa yookaan heerbaal fayyadamuun ni gorfama. Aduu keessa yeroo dheeraa turuunis sababa kan birooti. Kunis ifa aduu keessaa kan bahu UVB light kan jedhamu seelii meelaanoosaayit waan miidhuuf namni rifeensi isaa dafee akka aarrii baasu gochuu danda'a jedhama. Kanaaf yeroo dheeraa aduu keessa turuurra of eeguunis gaariidha. Nutis fayyaaf nagaa hin dhabinaa jechuudha.